Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan bakka adda addaa kan jirtan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii, ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluu boqonnaa sadaffaa kitaabilee kakuu moofaa jalqabnee barachaa akka jiru ni beekama. Kutaa kanaan guyyaa darbe kutaa 19ffaadhaan jechuudha. Kitaabilee raajii keessaa kan jalqabaa kan ta'e raajii Isaayyaas dursinee waa'ee Isaayyaas wanta muraasaa erga sanaa immoo kitaaba raajii isaa ilaallee akka dhaabachisne ni yaadatama. Guyyaa irraa immoo osumatti fuudhaan raajii lammaffaa kan ta'u raajii Ermiyaas kutaa kanaan kutaa 20ffaadhaan kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan raajii Ermiyaas yeroo jennu dursinee waa'ee Ermiyaas wantoota muraasa kaasuudhaan gara kitaaba isaattidha kan dabalu jechuudha. Ermiyaas gaafa jennu hiikkaan isaa kallattiimaan Waaqayyo ol nama qaba, ol qaba jechuudha. Ermiyaas achuma dachee Yihuudaa bakka addaa Aanaatiit kan jedhamtutti abbaa isaa lubicha Kelqiyuu fi haadha isaa Maartaa irraati kan dhalatedha. Raajota gurguddoo jennee guyyaa darbe kan tarreessine arfan keessaa tokko qulqullicha kanadha. Waaqayyos immoo dursee gadameessa harmeessaa keessatti akka isa filatee akkasumas kan isa qulqulleessu ta'uusaa akka ta'e innumti ofuma isaatii barreesseera. Ilma Aamos kan ture mootii Yihuudaa Iyyoosiyaas irraa eegaluudhaan mootota bara moota 5 raajii dubbataa tureera. Keessumattuu raajii kan jalqabe bara ilma Aamos mooticha Iyyoosiyaas mootichi kun mootii Yihuudaa ta'e waggaa 18ffaa isaa irratti barsiisuu eegalee barri kun naannoo bara 626 dhaloota Kiristoosiin duradha. Yeroo kana barsiisuu eegalee jechuudha Ermiyaas. Bara kanarraa kaasuudhaan hanga Yihuudoonni gara Baabiloonitti hanga isaan booji'amanitti waggoota 40f Yihuudaa taa'uudhaan raajii dubbachaa akkasumas mootota isaa ta'uu saboota Yihuudaas akeekkachiisaa tureera jechuudha. Walumaa galatti waggoota 40 kana keessatti jechaadha. Qulqullichi kun raajichi Ermiyaas bara mootota 5 tajaajilaa tureera. Mootonni 5 isaan kanadha. Dursinee kitaaba mootaa yeroo barannu isaan kana tarreessineerra. Kan jalqabaa mooticha Iyyoosiyaasidha. Iyyoosiyaas amantaa Xaa'otii balleessuudhaaf mana Waaqayyoo haaressuudhaaf akkasumas immoo uummanni Waaqayyoodhaan akka isaan tajaajilaniidhaaf baay'ee dadhabaa kan turedha. Akkasumas yeroo namichi kun yookiin mootiin kun Ermiyaas boo'icha guddaa kan isaaf boo'e bara mooticha Iyyoosiyaas barsiisaa tureera raajichi Ermiyaas. Itti aanee immoo ilmuma isaa kan ta'e ilma Iyyoosiyaas jechuudha. Mootii ta'uudhaan waggaa 3ffaa isaatti mootiin Gibxii hidhee kan fudhate gara Gibxitti bara ilma Iyyoosiyaas bara mooticha Iyyo'aakis yookiin immoo Seeloom kan jennu bara kanas barsiisaa tureera. Isaan kun barreeffamanii kitaaba qulqulluu argaa kan jirtan viidiyoodhaan yoo ilaaltan baay'ee bareedaadha. Lammaffaa seenaa boqonnaa 36 tokko hanga 4 Ermiyaas boqonnaa 22 lakkoofsa 1-12tti barraa'ee kan jirudha. Bara namicha kanas Ermiyaas barsiisaa tureera. Kan sadaffaa immoo Feriyoon Nikaa'uun mootii Gibxi namichi kun bakka obboleessa isaa Iyyookiyaas Yihuudaa irratti mootii kan taasise.
Enggዲህ ኢዮካስን fudhataniiru gara Gibxitti. Bakka isaa immoo Yihudaatti mootii kan taasise dursee Gibxiidhaaf booda immoo Baabiloniidhaaf kan bitame baay'ee hamaa kan ture. Raajicha Ermiyaasaan tuffachuudhaan kitaabilee raajicha Ermiyaas illee kan jalaa gubaa kan ture. Bara mooticha Iyoo'aqemis raajii dubbachaa tureera. Lammaffaa seenaa 36 Ermiyaas 36 dubbisuu dandeessu. Kan afuraffaa immoo abbaasaa Iyoo'aqem kan jalqaba kaasichaadha. Abbaasaa Iyoo'aqem booda Yerusaalemitti ji'a 3 kan mo'ee maatii isaatii fi hooggantoota mootummaa isaa waliinis immoo booji'amee gara Baabilonitti kan deeme bara mooticha Yoo'aakin yookiin immoo Ikooniyaan kan jedhamu bara namicha kanaas raajichi Ermiyaas tajaajilaa tureera. Lammaffaa seenaa 24:8 Ermiyaas 22:24-30tti yoo dubbisanii arganna. Kan shanaffaa immoo mooticha Sedeekiyaasidha. Sedeekiyaas ijoollee Iyyoosiyaas keessaa sadaffaa kan ta'e ilma obboleessa isaa Yoo'aakiin yeroo booji'ametti mootiin Baabiloon Naabukeedanazoor jechuudha. Yihudaa irratti akka inni immoo kan isa taasisedha. Gorsa Ermiyaas illee fayyadamaa kan hin turre namni kun hamminummaa isaatti ciminaan kan jiraate Gibxiidhaan abdii taasifatee Baabiloon irratti fincila banee ture. Garuu Gibxiin san gargaarre booda fasaa maal ta'e Baabilooniin booji'amuudhaan gara Baabiloonitti bu'ee achittis mana hidhaa keessatti jaamuudhaan achitti osoo rakkachuu achumatti kan du'e bara Sedeekiyaas kanas raajichi Ermiyaas tinbiitii yookiin immoo raajii dubbachaa ture barsiisaa ture jechuudha. Kun hundumtuu akka raawwatamu Ermiyaas raajii dubbachaa ture kan nama dinqisiisu mootonni shanan isaan kanadha jechuudha. Yihudoonni yeroo gara Baabiloonitti booji'aman Ermiyaas hin booji'amne isaan duukaa hin deemne. Maaliif hin deemne Naabukeedanazoor Yerusaalem irratti bulchaa taasisee nama tokko muudeera. Godoliyaas jedhama. Namicha kana wajjin achuma dachee Yerusaalem akka inni turu Ermiyaasin taasiseera. Ermiyaas turse Sedeekiyaasin hidhamee ture. Sedeekiyaas yeroo inni booji'amu garuu hidhaarraa hiikamuudhaan achuma Yerusaalem akka turu taasifame. Godoliyoos yeroo du'u garuu Yihudoonni achuma dachee Yerusaalemitti hafanii turan sun hundi isaanii gara isatti booji'amanii gara Gibxitti booji'amanii yeroo kana Ermiyaas wajjirraan gara Gibxitti bu'eera. Ermiyaas boqonnaa 39-43 dubbisne kan inni arganna. Achittis Ermiyaas raajiiwwan gurguddoo dubbachaa tureera. Baay'ee hojii guddaa hojjechaa kan turedha. Keessumattuu bara raajummaa isaa keessa uummanni gara Waaqayyootti akka isaan deebi'aniidhaaf barsiisaa ture, akeekkachiisaa kan ture. Uummata isaa ta'u moototas osoo hin sodaatin jechuudha. Kana hundumaa hojjechaa ture raajiiwwan baay'ee raawwateera. Akkuma inni jedhamu raajiiwwan isaa hundumtuu raawwatamaniiru ba'uunati. Mootota makkaasaa ture kan hundumaadhaaf raajii tokko isaaniidhaaf dubbachaa ture. Tokko isaanii raawwachaa ture. Kanarraa kan ka'e isaanis baay'ee sagadisaa turan. Sababa raajiidhaaf akeekkachiisa kanaadhaaf Yihudoonni yeroowwan baay'ee ajjeesuudhaaf irratti karoorsanii turaniiru. Bakka baay'eetti ibsameera kitaaba isaa keessa. Ermiyaas 11:21, 26:11, 36:26 kana ilaaluu dandeenya. Reebamaa ture, boolla dhoqqeetti darbatamaa ture, hidhamaa ture. Girdaama baay'ee argameera. Ermiyaas 22, 37:13, 38:28 isaan kaan bakka baay'eetti gidiraa isaanii arganna. Ermiyaas gidiraan isarra ga'e ba'uunati baay'ee guddaadha. Sababa gidiraa isaa kanarraas kan ka'e immoo kitaaba qulqulluu irratti akka raajicha Ermiyaas kan boo'e hin jiru. Bara isaa keessas kanneen raawwataman saboota Yihudaatti wanti raawwatames wanta baay'ee hamaadha. Bara inni raajiidhaan ture jechaadha. Akkasumas immoo akka dhuunfaa isaattis immoo isarra wanta addaa geessaa waan tureef boo'aa turenna. Jireenya isaa rakkinaaf boo'ichaan guute kanarraa kan ka'e raajii rakkinaa yookiin immoo raajii boo'ichaa jedhamee ni beekama Ermiyaas. Kitaaba isaattis immoo waa'ee dhimmoota kanaa jalqaba kan kaasneedhaaf isaan biroo baay'ee innumti tuqee kaaseera. Egaan xumura irrattis immoo ijoolleen Israa'el dhagaan waraanuudhaan akka isaan isa ajjeesan wareegamummaan akka hin darbe Sinqisaarii caamsa 5 ni dubbata. Qulqulluun Phaawulos irree ergaa isaa Ibrootaadhaan maal jedhaa dhagaadhaan rukutamanii du'an jechuudhaan kan dubbate raajicha Ermiyaasiifidha jechuudhaan hayyoonni kitaaba qulqulluu hiikan immoo hiikanuu jechuudha. Kanaaf salphaadhumatti seenaansaa waa'een Ermiyaas gabaabinaan kana fakkaata. Gara kitaaba isaatti gaafa deeminu kitaabni kun baruma Ermiyaas barsiisaa ture kanatti kan barreeffamedha raajiin Ermiyaas. Ergaan isaanii guddaan maalidhaa? Waaqayyoo saba isaa guddaa kanaan isa waaqessuun kan danda'amu
hammina irraa deebi'uudhaan laphee qajeelaadhaan malee sobaan akka hin taane isaan hubachiisuufidha. Maaliif Waaqayyo mataan isaa maal jedha Ermiyaas raajii isaa 17 Waaqayyo laphee ni qorataa ni beekachuudhaan dubbatanna. Waaqayyo keessa namaa hundumaa wanta beekuudhaaf Waaqayyo waaqessuun kan danda'amu hammina irraa deebi'uudhaan daandii sirriidhaan qajeelummaadhaan malee sobuudhaan waaqessuu hin danda'amu. Maaliif inni laphee keessa kan jiru wanta beekuudhaaf. Innaa kaayyoon isaa inni guddaan kanadha. Kitaabni kun raajiin Ermiyaas boqonnaa 52 kan qabu bakka saditti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kan jalqabaa 1:33 kan jiru waamamuu Ermiyaas ni qabaata. Erga sanaa boodas immoo Yihuudotaaf akka isaan gara Waaqayyootti deebi'an mootota dabalatee akkasumas saboota dabalatee waamicha ni taasise ni dubbata. Akkasumas immoo waa'ee Yerusaalem misooma ishee achi keessa maal akka ture kan akkas ni dubbata. Lammaffaatti immoo 34 kaasnee immoo 39tti sababii cubbuu isaaniidhaaf kufaatii Yerusaalem dubbata. Yerusaalem akka isheen kuftee booji'amuu sabootaa dabalatee ni kaasa jechuudha. Sadaffaan immoo 40 kaasee hanga 52tti kan jiru Ermiyaas Yihuudoota muraasa waliin Yerusaalemitti hafuu isaanii. Ingidiህ yeroo saboonni Israa'el Yihuudoonni gara Baabiloon booji'aman inni hin deemne Ermiyaas hin deemne akkasumas immoo isa duukaa kanneen turan barattoonni isaa turaniiru kan akka Abemelek Baarok isaan kun hin deemne Yihuudoota fanduukarra achitti hafuu isaanii. Boodas immoo Godoliyaas yeroo inni du'u gara Gibxitti deemuu isaaniidhaa fi raajiin achitti dubbate kana qabatee jira jechuudha. Kanaaf salphaadhumatti raajiin Ermiyaas haala kanaatiin qo'atamuu danda'a. Raajii Ermiyaas hojjetaan kitaaboleen lakkaa'aman kitaaboleen arfan tokko ni jiru. Kan jalqabaa kitaaba Baarok jedhama. Baarok jechuun kan eebbifame jechuudha hiikkaansaa. Namni kun barreessaa duuka bu'aadhaa fi hojjetaa amanamaa raajicha Ermiyaas ture. Ermiyaas mataan isaa caqasaa raajii isaa boqonnaa 36 tokko hanga 32tti Baarok caqasamee ni jira. Kitaabni kun raajii Waaqayyo Ermiyaasiin mul'isee fi duuka bu'aa isaa kan ta'e Baarokiin kan barreeffame kan qabatedha. Raajii Ermiyaasidha jechuudha. Namni kun Baarok jechuudha. Mootiin Sedeqiyaas yeroo inni Ermiyaasin hidheedhaaf Ermiyaasin baay'ee hidhee rakkisaa ture Sedeqiyaas maaliif? Innumti Sedeqiyaas akka inni Baabiloonitti booji'amu, Yerusaalem akka isheen booji'amtu, inni deemee achitti akka inni du'u raajii irratti dubbateera. Kana booda Sedeqiyaas hidhee rakkisaa ture. Yeroo kana Baarok garuu otoo hin sodaatiin Ermiyaasin gargaaraa tureera. Kitaabni Baarok salphaadhumatti qabiyyeensaa jechuudha. Baabiloonii saboota Baabiloon jiraniidhaaf dursanii kanneen deeman jechaadha. Warreen Yerusaalem jiraniif maal akka isaan gochuu qaban jajjabina isaan barreessan akkasumas jireenya ture kan isaan barreessan kan qabatudha. Boqonnaa 5 of keessaa qaba. Qabiyyeensaa haala jireenya Yihuudoota booji'amanii jiranii waa'ee kadhannaa gaabbiidhaa fi gorfaawwan saboota achitti hafaniif qabatee kan jirudha. Kan lammaffaa immoo boo'icha Ermiyaas jedhama. Boo'icha Ermiyaas kun yeroo Baabilooniin Israa'eloonni booji'aman bara 586tti Ermiyaasiin kan barreeffamedha. Qabiyyeensaa waa'ee badiinsa Yerusaalem diigamuu mana qulqullummaa sababa cubbuu isaaniidhaaf diinota isaaniitti kufuu isaaniidha. Yeroo sanatti gidiraa guddaatti ga'eera. Beelli gaddisaan isaan mudateera. Haadholiin daa'imman isaanii hanga nyaachuutti akka ga'anillee isaan taasiseera. Isaan kana hundumaa qabatee waan ta'eef boo'icha Ermiyaas jedhame. Haala kanaatiin sababa gidiraa kanarra kan ka'e maqaa kanaa illee kitaabni kun moggaafameera. Boqonnaawwan 5 qabaa qabiyyeensaa salphaadhumatti kanadha. Kan sadaffaa immoo haftee Ermiyaas kan jennudha. Haftee Ermiyaas kitaaba gadda Ermiyaas taanee kan dhufudha. Inni kun waan Waaqayyo ajaja akka isaatti himamuudhaaf Baabiloon warreen jedhaniidhaaf kan ergamedha Ermiyaasin jechuudha. Baabiloon warreen jedhanitti maal gochuu akka isaan qaban Waaqayyo kan inni dubbate kan inni ergedha. Fakkeenyaaf xaawotiiwwan akka isaan hin saganneedhaaf waa'ee Baabiloon booji'amuu sin qabaataa warri bara booji'amaa erga dhumee boodas immoo akka isaan deebi'uudhaaf jiran kana qabiyyee kana kan qabudha jechuudha. Kana afuraffaa fi xumuraan immoo haftee Baarok jedhama. Kitaabni kun raajii Waaqayyo Ermiyaasitti agarsiiseedhaaf Baarokiin marsaa lammaffaadhaaf kan barreeffamedha. Qabiyyeensaa Ermiyaas booji'amuu Yerusaalem Waaqayyo irraa dhaga'uusaa ni ibsa. Akkasumas immoo Waaqayyo
yeroo Yerusaalem booji'amtu namoota muraasaan akka inni isaaf hambisuudhaaf Ermiyaas kadhatee ture kan akka Abemelek lammii Itoophiyaa isa duukaa tureera. Dabalataan Baarok tureera. Isaan kanaaf kadhatennaan Waaqayyoo tole jedheera kan biraa namni biraas tureera. Innaan namoonni kun akkamitti akka isaan booji'amuu Baabiloon jala akkamitti akka isaan oolan yeroo itti Yerusaalem gubattu hin argina fan namoonni kun Waaqayyo raajii dinqiidhaan Abimelekiin waggaa 66 raffisuusaa isa kana qabiyyeewwan kana qabate ni jira jechuudha. Kitaabni garuu raajiin garuu kan Ermiyaasidha. Kanaafuu kitaaboleen kun isaan kanadha. Walumaa galatti egaa raajii Ermiyaas dukara kanneen akka tokkotti barreeffaman dubbee lakkaa'aman kitaaboleen kun afuridha. Isaanis kitaaba Baarok, Boo'icha Ermiyaas, Haftee Ermiyaasii fi Haftee Baarok jedhamu. Kitaaboleen kun gaggabaaboodha. Raajii Ermiyaas wajjirraan akka tokkotti lakkaa'amu jechuudha. Sadaffaatti kanaan raajiin raajii Hisqi'eelidha. Isa kana kutaattaanuun qabannee kan deemnu kan ta'u har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.